waraana kana wajjinuma baafnee asin eegu jiranii achuma location najar balla safaadhaan hin jirtu amma as baafna qoleechiti obsaa nu eeggadha daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma bakkatti geenyee jirra inshallah rabbiin gartee asuma haa godhu suniifuu gartee du'aayii nu godhaan cinaa dhaabbadhaadha arra furmaatee ni baafna qopha ni baafna abshiraa siin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya arra zakkoon guyyaa 12 gartee akkasii hanjamaa oole odeeffannoo nutis gama duubaatiin jala jirra guyyaa gartee inni bakka gartee isaan duuba dhaabbatee baharii fi gartee jawaadeedhatti hanjamaa ture san hundaa'u nutis duubaa zakkoo gartee hordofaa ture kan inni gartee taa'ee namarratti hanjamu amma gaa odeeffannoo amma nu geenye jechuudha furmaatee bakka isin jirtuu fi bakka isaan jiran irra geenye jirra suni halkanii guyyaa gartee taa'utti hin jiru barbaada jirra magaalaa tana keessa horiinee karaa oromiyaatti anis waraana hanga tokko wajjin bobbaarra jira beektaa jawaadee fi baaris karaa biraatiin bobboo jiranii suniifuu daawwattoota keenya rabbi nu haa milkeessu odeeffannoo qabatamaadha inshaallah furmaatee gartee har'aa fi boruutti as baasuudhaa teenya zakkoo akkasitti hanjamu filima isaadhaa nuti ni beeyna yaa rabbi yaa allah jedhee kun dhiiroo anaa bakka biraa gartee amma bobbaarra jiru odeeffannoo amma nu geesse iddoo naa godhanii lookeeshina bananii jechuudha bakka kanaa kootti jaanii guyyaa gaa takkoodha hordofaa oollee beektaa bakka inni jiru jala orinee jechuudha jala yaane eenyu akka hordofu maal akka godhu viidiyoo akka waraabu gwaajii deeme eessa akka seenu hundaa'u suni daawwattoota kiyya rabbi nu haa milkeessu yaa halkanii guyyaa burruu'e obboleettii teenyaa la dhiifne akkumaan gartee amma anis bobbaarra jiruuni waraana karaa bobbaafnee jirraa miti bakka kanaan nu kottu gaa odeeffannoo irra geenye waan haaree amma harkaa qabne jedhanii inshaallah mee nu faana turaadha rabbi nu haa milkeessu akkanatti hin badduufi yaa zakko ati immoo wayyoo sadhiitti anuma qofa ibseete obboleessa kiyya anuma qofa aylii qabaa ibseete hoggaa nama duuba deemtee viidiyoo waraabdu dhiirummaan hangasumaami intala dhalaa fuutee yaa rabbi nu milkeessi yaa kaaliqati ni dandeessa akkana nu dhiisin yaa rabbii tokkicha ربي الملكيس يا خالقك يا ربي الملكيس يا ربي الملكيس ما دعوتك خيني دعائي قد وبليتي تاني تاني ركزت تاني مسن هركما فودو قفامو يعني بكتر لوكيشنا بناني قرتي غوراني كويا بوبافني چودا گگلا بي كوجادا ستراتات وني دادا بوبو جيرا suniifuu daawwattoota keenya du'aa'ii godha harkaa fuuna kiyyaa namticha siirii gartee bineensa gartee ilma namaatii wajjin dhalate bakkattiin isaa bakka silaa makiinaa qoranillee taatee hojjafat yaa rabbi nu gargaare harkumaa fuuna qofa akkanatti hin badduuf akkanatti hin badduuf harkaa fuuna abadan har'a guyyaanuma akka dhiiraatti hanjamaa akka dhiiraatti hanjama isuma qofaa filima gartee nama duuba deemee waraabase akka nuti halkanii guyyaa rafutti hin jirre quban qabu
Armaatiin bar nama galata qabu. Nama gartee roorroo hunda qolachaa ture. Har'ammoo isii irratti hanjamanumaa maal taatiyyee qumaamaa fi qusaasha keessa oofaadha. Bakka koosii fi qusaasha keessa oofaa. Qabamti qofa zakko qabamti har'a guyyaan qabamti qofaa maal gootaati. Kanas si baddeessayin akkanatti hin baddu abadan. Yaadde amma yaa daawwattoota keenya odumaan bobbaarra jiruutiin viidiyoo inni gartee hanjamaaf guyyaa akka inni viidiyoo waraabu jiruus barnuma garraa haati qashuu gartee hanjamu jenneeti carraa kannineef maaliif anaa dhiiraa haa takka takka mee anaa dhiiraa haa mul'isu jenneeti akkasii daawwattoota keenya khayri inshaallah khayri irra bakkattiin amma shaaraa kanaa gadi beeyta laa bakka isaan galan shaaraa namni irra garuu irra garan haadha nyaatte ammaan qaqqabaame dhufaatiin jira dhufaa jira galatooma waraanni keenya galatoomaadha warri halkanii guyyaan hojii dhaabbatanii carraaqaa jirtan qophaa maal gootaati har'a akkas sii dhumatte zakko sii dhumatte akkana sii baddeessayin sii dhumatte bada harre kophaatiin hin jiru bar asin eegu jira waraanniinisi inshaallah waraana kanaa wajjinuma baaftee asin eegu jiranii achuma lokeeshin anaa darballa safaadhaan hin jirtu amma as baafna obboleettiti obsaa nu eeggadhaa haadha ratte numa dhaasitaa wali nama dhaasisa kiiloomeetira tokkoon fiigu jiraa bar bakkattiin bakka makiinaatii miti waan afura baafachuuf galeen eessatti rafnasaa bakkatti rafnu qabna nama gartee bakka qabuun rafaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa bakkattiin asii inshaallah rabbi khayri haa godhu hayyee isin na duubattachaa baga rabbiin gartee galatoomaadha nu wajji bobboo jirtanii duubattachaa waraanni kaanis duri gaamire asii hunu haadha rawzakko arrasii dhumatti qofa hunula huggaa fakkaa kanaan ichi ba'ani asii bakkattiin haadha rawwatte adoonni gartee ichi babbee buliguli qinjan shayxaana moo siirii gartee isaanii kanaa itti himaan isaa jarri daqiiquma takka hun dhaabbatanii bara hattaala kaa kana harka mirgaatti harka bitaatti ayiwaa harka bitaatti asiruma daawwattoota keenya bira keenya amma hayyee kaasaa gaa miila kaasaadha isin miila kaasaa hin baatu irra du'aa godhaa daawwattoota keenya qabame qofa arra numa qabamaa ofa fakkaallee asi kunoo bakkattiin fooqii doora lamaarra gala fooqii doora lamaa ulaa ol seenan
lajeen fattaa lajeen booda deebi'a sin booda deebi'a ana fidaaka yaa ofii furmaate ana fidaaka abadan akkanatti naftu ana fidaaka yaa furmaate ana fidaaka si dhaqqabee obsina xiqquma naa obsi furmaate jaa'ibaa rakkoo nyaadhame qofa Uma maallaqaa fi waraqa gaafataa biyyi abbaa keetii nyaatte zakku biyyi abbaa keetii haadha rootticha asirra nama kattiin lokashiin alaalame lokashiin bakka sana kunoo asi qabu gandi asi kunoo laa gandi dukkanaa waan daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma bakkatti geenyee jirra inshaallah rabbiin gartee asuma haa godhu suniifuu gartee du'aayii nu godhaan cinaa dhaabbadhaadha arra furmaatee ni baafna qopha ni baafna abshiraa siin jenne